Jirra jirtu ilmaan Oromoo nageenyi faraar waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoon dheengadda hojjedhe irratti baay'een keessan koomentii irratti na gaafachaa turtani waa'ee bilbila kanaa jechuudha. Bilbilli kun baay'ee ariifiidha jechuun yeroo hundumaa birrii baastanii birrii 200, 300, 500 bittanii borinni isin jalaa tabalaasha'uu isaarraa yeroo tokko itti kassartanii waan gaarii bitachuu isiniif wayya. Inna silkiin kun bakka biraatii baay'ee widdiidha jechuudha. Birrii ani neetii irraa kan hin arge googiliirraa birrii 2,000 jira, 1,500 jira, 3,000 jira. Ani garuu kan hin bite birrii 1,000 jechuudha. Dirhama 1,000 hin bite. Oddoon ani bite immoo Ansaar Mool jedhama Shaarjaa keessadha jechuudha. Abbaan bitachuu barbaadan Ansaar Moolii deemtanii bitattu jechuudha. Inni ka'anii ofii kiyyaaf bitadhe kanadha. Birriin isaa birrii dirhama 1,000dha jechuudha. Inna 1,000 oliin oobtaniyyuu silkichi waan itti isin gaabbisiisuun qabu isiniin jechuu barbaadeetanii yeroo tokkicha wanna gaarii bitadha. Storeenjiin isaa 128, raamiin isaa 8dha. Baay'ee